Hallelujah. To him be the glory forever. Eewu gooftaatti kan gammadu. Who is glad to the Lord? Wow. Namni tokko guyyaan irraa kan kootedha. Somebody shout, today is my day. Nama simbira jiruun akka dhufte sanatti deebitee hin galtu edhaani. Say to your neighbor, you will never remain the same as you go back home. Yesuus isin dadhaboonni ba'aan isinitti ulfaate hunduu kottaa jedheera. Lord Jesus has said, you, those who are heavily laden, come to me with your burden. Namni baa wajjin nama jaallatuuf nama barbaadu hin jiru kan baa wajjin nu barbaade isa duwwaadha. No one loves us with our burden but Jesus. Fidaa jedhe malee fuudhaa galaa hin jenne. He said, come with your burden, not go with Fuuteen galtooti sarara humna dhiiga walichaan. and you will never take it home Wow. today. Irra deebi'aa guyyaan irraa kan kootedha. Say it again, today is my day. Hallelujah. Praise the Lord. Luqaas 10:38 amma 42. I will read from Luke chapter number 10 from verse 38 through 42. Yesuus bartoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee gara ganda tokko yommuu dhufee dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftaa jala teessee dubbii gooftaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii manaatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaadduuree egaa kana gargaartuuf itti naaf himi kaa jette. Gooftaan garuu deebiseefi yaa Maartaa atin yaaddoftaa waan baay'eetti amma camta kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne fo'atteetti jedhee. Amen. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Harka mirgaa lammataa keessan irra kaa'a. Put your right hand over your head as you pray. Isiniin kadhadhaa humna du'aa ka'uu Yesuusiitiin. By the power in the resurrection of Jesus Christ. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee caafamee jira. As it is written, he sent forth his word and delivered them from the pit of destruction. Sagalee waaqayyoo gaafa dhufu jireenyatti nama deebisaa du'aa jireenyatti salphinaa ulfinatti. For the word of God will give you life on behalf of days. Dhugaa dubbii kanaa hubachuu akka isin dandeessaniif ganama kana isiniifan kadhadhaa ija fuula keessanii haa banamu. May your spiritual insight be open as I pray for you today. Gurra fuula keessanii haa banamu. May your spiritual hearing be open. Afurri jaamummaa afurri duudummaa akka isin dhugaa kana hin hubanne. Any spirit against you Baroota understanding, dheeraadhaaf gurra fuula keessanii duucha ija fuula keessanii jaamse. that spirit of hindrance, Ligdaa'ummaadhaaf dadhabbiidhaan irriba du'aan sirnu kutee isinirraa kaaseera dhiiga walichaatiin. I remove it by the power in the blood of the Lamb. Kaaseera isinirraa humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin. I remove it by the power in the resurrection. Ija fuula keessanii kan baname haa ta'u. May your insight be open. Dhugaan dubbii kanaa isiniif haa ifu. May you understand the truth of the word. Seexanoonni gubaa'ii kana keessa galanii eebba saba kanaa qaban sa'aatii kanaa kaasanii paralyzed dhataan. May any power Paralyzed dhataan. Satan Paralyzed dhataan. paralyzed. Paralyzed dhataan. May they all be paralyzed from this time on. Sagalee kana booda lafa jiranii hiyyanii caraananii habaan. May they make a sign Gaddaa kan dhufe gammadee habaa'u, dadhabaa kan dhufe jabaatee habaa'u, okkolaa kan dhufe utaalaa habaa'u. out of them, and may be received deliverance. Eebba biraan fudhadhaa abbaa gaafa sii baatan. May you take blessings of Humna Abraham du'aa ka'uu Yesuusiitiin. by the power in the resurrection. Ameen, ameen, ameen. Amen. Galata Amen, fidaan amen. nooraa. You may be seated. Argama waaqayyoo isa guyyaa irraatti bagana kan dhuftan. You are all welcome to today's God's presence. Dubbii waaqayyoo gabaabaattan siniif fira. And shortly I'm going to share the word of God to you today.
Akkamittiin walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin qabnu ijaaruu yookaan cimsuu dandeenya isa jedhu irratti dubbadha. So I will speak upon the title called Building Our Fellowship with God. Walitti dhufeenya si waaqayyoo wajjin qabdan. The fellowship you had with God. Akkamittiin cimuu yookaan ijaaramuu danda'a. How can you build it or how can you strengthen it? Fira gaarii qabaachuuf. To have a good friend or relative. Yookaan hiriyaa gaarii qabaachuuf. To have a good friend. Namni tokko fira gaarii qaba yookaan hiriyaa gaarii qaba jechuuf. Or someone to have a good fellow worker. Murteessaan isaa walitti dhufeenya isaan qabanidha. Their intimacy matters. Namni lafaa ka'ee hiriyaa gaarii isiniif hin ta'u. You cannot have just a friend. Firrumti si wajjin dhalattan obboleessa obboleettii adaadaa ta'u. Even your relative or biological relative. Waliin dubbisan walitti dhuftan taanaan firummaan keessanii kan maqaati malee isa dhugaa miti. If you are not in a good intimacy with each other, your relativeness is just a name. Firri baay'een kan gaafa du'aati. Many relatives are for the day of mortuary. Gaafa namni du'u dhufanii nama awwaalu duwwaa. Just for burial service. Maal gootu gaafa sana bineensu yoo sin awwaaleen kaatu lachittu. What it profit to that day? Guyyaa ilmi waaqayyoo deebi'ee dhufu warri bishaan nyaate sintu faayida warra biddi nyaate sintu faayida. Because at the day of the second coming of the Son of God, Jesus Christ, everyone will come back. Firri dhugaan michuun dhugaan kan gaafa rakkinaaf kan gaafa bal'inaati mitiiree. But the genuine friend, the genuine relative is the one who help you at the day of your trouble. Egaa namni lafaa ka'ee fira sinii ta'ee sinitti adeemee sin gargaaru hin jiru. So it is impossible for a man to be your good friend or intimate friend unless hiriyaa gaarii yookaan michuu jabaa yookaan fira jabaa qabaachuudhaaf murteessaan walitti dhufeenya sin nama sanaa wajjin qabdanidha. you have a relationship with him at your good time. Yesus Kiristoos wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuudhaaf. So to have a good relationship with Jesus Christ, fira dhugaa ta'uudhaaf. to be his good friend, mucummaa abbummaaf ilmummaa gidduu jiru ijaaruudhaaf. to build the sonship and the fatherhood intimacy. Maaltu barbaachisa isa jedhu ilaalla har'a. We are going to see the essential key. Yesus akkas jedheera. For Jesus has said Yohannis 15:15 irratti. on John Gospel chapter number 15 on verse 15. Ani garboota siniin hin jedhu ani firoota kootiin siniin jedheere. No longer I call you slaves but children. Garbichi mana gooftaa isaan beeku. Because the slave will know no matter of his master. Ani garuu firoota kootan siniin jedheedha. But I called you friends. Horma nuun hin jenne inni. He didn't call us Gentiles. Karaa deemaadha nuun hin jenne. Or he didn't call us sojourning. Isin fira kooti nuun jedhe gooftaan. But he called us, you are my relatives. Fakkeenya boqonnaa 18 irratti. On Proverbs chapter number 18. Lakkoofsa 10 fudhatanii gaafa dubbiftan. If you read from verse 14. Fira fakkaatanii kan nama miidhan baay'eetu jira. Firri obboleessa caalaa namatti aanu immoo jiraidha. There are many who resemble themselves as relatives but harm many. But there are friends which are near. Fira fakkaatanii kan nama miidhan baay'een jiru. Garuu firri obboleessa caalaa namatti aanu jira. Inni Yesuusidha. There is intimate friend than your brothers and his name is called Jesus. Ani orma siniin hin jenne. I will not call you of abroad. Firoota kootan siniin jedhe. But my friends. Firummaan gooftaa wajjin qabnu kan fooniif kan dhiigaa miti. So our friendship with Jesus is not biological friendship. ከኢየሱስ ጋር ያለን ዝምድና የሥጋና የደም ዝምድና አይደለም. Our relativeness with him is not a biological relativeness. ፍሩማን ጎፍታራ አርገን ፍሩማ ዶክሳ ለመፋደለቹት. But it is the secret of our born again. ፍሩማ ዶክሳ ለመፋደለቹ. It is the secret of our born again. ፎኒፍ ዲገራቱን ታኔ አፉራ ዋቀዮ ሰጅራታራ ደለቹዳን. Which is born from not flesh and blood but from the Spirit of God. ወሪ አፉራራ ደለንኩን. We, those who were born from spirit, ኦርማ ከንቱሬ who were ያኔ astrayed, ፍራ ዋቀዮ ታኔ we came ማቲ ዋቀዮ ታኔ and called us families of God. ፍሩማ አፉራ ዶክሳ ለመፋደለቹ ከና ወልት ዱፌኝ ዋቀዮ ወጅን ቀምኑ ኩን አጣቢን ጭሙ ደንዳ. So how can we intensify our fellowship
that we have received through our born again mysteries. Amma fakkeenya sinii kenneera. As I have given you an example, Michuu gaarii baafachuudhaaf, fira gaarii baafachuudhaaf murteessaan walitti dhufeenya sin qabdan, walitti deemii sin qabdan, wal gaafachuu walitti adeemuu sin qabdan, rakkina irratti, gidiraa irratti, waliif qaqqabuu sin qabdan. Oo isheen michuu koo gaariidha. Inni fira koo gaariidha. Yeroo rakkinaatti na bukkee ture, fira koo fira dhugaadha jettu. Maalirraa ka'ee walitti dhiyeenya, walitti adeemuu, wal gaafachuu, michummaa dhugaa qabaachuurraa kan ka'e. your genuinity of friendship depends on your relationship at bad time or good time that you have together. Galaatiyaa 4:7 akkas jedha. In Galatians 4:7, the Bible says, Isin karaa gooftaa garbicha miti jedha. you are no more slaves through Jesus Christ, Mucaadha maleedha. but son. Mucummaa keessan mul'isuudhaaf hafuura abbaa jedhee isa waammatu Waaqayyo nu keessa kaa'eedha. For God has given us the Spirit to call him Abba, Father, Father. Hafuura abbaa jedhee isa waammatu. The Spirit that called him Abba, Father, Gooftaan nu keessa kaa'e. he has given it into our hands. Egaa karaa isaa nuyi garbicha miti mucaadha malee. And through him we have received adoption. Mucaaf ilmi Father and son, walitti dhufeenya isaan qaban beektu, warri dhala qabdan, warri hin qabne immoo ganaa bartu. if you are father, you know the intimacy between father and the son. Walitti dhufeenya abbaaf ilma gidduu yookaan mucaa gidduu jiru. The intimacy between father and the son. Mucummaan Sonship, mucaan abbaa isaa hin dhaga'u taanaan, if son is not hin listening abboomamu taanaan, to his hin father, ajajamu taanaan, obeying him, walitti dhufeenya gaarii abbaa isaa wajjin hin qabu taanaan, rileeshiniin abbummaaf mucummaa citaa deema. the fatherhood relationship get to break if they are not listening or attending one another. Yookaan dadhabaa deema. It will get weaker and weaker. Isin garbicha miti mucaadha nuun jedhe, isin orma miti fira nuun jedheera inni. For he has called us not slave but his friends. Mucummaan kun, firummaan kun attamiin cimuu danda'a? Waa sadii isinitti mee dhaaba. So I will give you 3 clues as you strengthen your fellowship or your sonship. Tokkoffaa, The first thing of them, walitti dhufeenya nu Waaqayyoo wajjin qabnu attamiin cimuu danda'a? to strengthen our fellowship with God Isa dhaga'uudhaan. through listening to him. Mucaa manaa qabdan waamtanii isin jalaa hin dhaga'u taanaan, If your baby is not responding for your voice as long as you have been calling him, yeroo isin waamtan isin jalaa dhaga'uu diddee dabarfata taanaan, if he is not responding to your call, mucummaaf abbummaan sun dadhabaa deema. it will affect your fatherhood. Gurri inni bakkee kun, diishii inni bakkeen kun hamaas gaariis dhaga'uudhaaf nutti kaa'ameera. This natural or biological ear is given just to sense sound. Namni torbee sanbataan yookaan torbee roobiitiin dhufee waldaa dhufee sagantaa irmaatee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatee galuudhaan duwwaadhaan walitti dhufeenya inni Waaqayyoo wajjin qabu cimuu hin danda'u. You're attending only Sunday service will never guarantee to the building of your fellowship with God. Lafa sagantaan bandaraa jiru, lafa waldaan jiru dhaquu duwwaadhaan walitti dhufeenya si Waaqayyoo wajjin qabdan cimuu hin danda'u. Only your attendance to where there is a congregation on prayer will never guarantee your fellowship. Dhaga'uun gurra saba kee kanaan miti. So listening is not by this biological ear. Itti deemeen dubbadha hambasa. I will say it again. Waaqayyoon dhaga'uu qajeelfama guyyaa yoo godhattan malee, Unless you make your daily instruction, sanbata duwwaaf roobii duwwaadhaan waldaa dhaqanii dhaga'uudhaan walitti dhufeenya sin qabdan cimuu hin danda'u. only attending a regular program will never guarantee your fellowship. Qajeelfama guyyaa yoo godhattan malee, You should have to make it your daily instruction. dhaga'uun yeroo kennuu barbaada. You have to give him a time to listen. Maalin jedhee yeroo kennuu barbaada. It takes a time. Of kennuu barbaada. It takes commitment. Kutaan amma dubbise keessatti In the previous verse I read, Yesuus mana boloota tokkotti simatame. Jesus went into sister's house. Mana Eewutti, To whom? mana Maariyaamiif Maartaatti. He went to the house of Martha and Mary. Maartaan mana isheetti gooftaa simatteetti, Maariyaamis simatteetti walii wajjin simatan. Both of them received or welcomed him.
Maartaan garuu biiziidha. But Martha was busy. Hojiitti qabamti. She was striving for Maariyaam immoo gooftaadhaaf yeroo ishee laattee gab jettee gooftaa jala teessee dhageessi. unnecessary things while Mary was attending to Jesus. Maartaan as baate akkasitti yaa gooftaa. Martha came and said to Jesus, Obboleettiin koo akka isheen hojii nan gargaarreef cal jettee ilaaluun kee kun gaariidhaa jettee as baate. Lord, don't you care that I am striving and my sister is with you? Gooftaan buna naa danfisi qursii naa hojjedhu siin jenneeni. But Jesus didn't say to her, make Ofuma ishee biizii of goote malee. that business for me, for she did it Ati by waan herself. baay'eetti qabamta waan baay'eetti hamma camta jedhe. But the Lord said to her, you are busy of many things. Warri waaqayyoon hin dhageenya jireenya isaanii keessatti hamma camuu goolamuutitti baay'ata. For those people who fails to listen to the Lord suffers distraction. Maariyaam qooda gaarii fo'atteetti kan ishee jalaan fudhatamne. Isa dhaga'uu keessa nagaaf gabiitu jira. The best thing in which there is peace and tranquility. Maariyaamiif Maartaa gidduu garaagarummaan jiru maali? What was the difference between Martha and Mary? Maartaan yeroo kennuu dadhabuudha. Maariyaam gooftaadhaaf yeroo laattee dhaga'uudha. The difference was giving time to listen and not to Waaqayyoon listen. dhaga'uun waldaa keessatti duwwaa miti. So listening to the Lord Iftee is gaafa kaatu, raftee gaafa kaatu, gaafa baatu, gaafa galtu, gaafa sitti tolu, gaafa sitti hin tolle, rakkinamaa keessa gaafa galtu, bu'aa bayii jireenyaa keessa gaafa galtu, wanta kam keessatti Waaqayyoon dhaga'uu danda'u. not only in the church, but in your coming in and your going out, wherever you are, listening to the Lord. Isa dhaga'uu gaafa dandeessu miiltoo Waaqayyoo taata, fira Waaqayyoo taata. Walitti dhufeenyati Waaqayyoo wajjin qabdu cimaa ijaaramaa adeema. The more you start listening to Him, the more you be His friend, the more you be His fellow workers. Macaafni akkas jedha. For the Bible says, Abrahaam Waaqayyootti amanee qajeelummaattis lakkaa'amee fedha. Abraham believed to God and it was counted for him for righteousness. Waaqayyootti kan inni amane dhaga'uurraa ka'eeti. Amantiin maalirraa dhufa jedha? Waaqayyoon dhaga'uurraa. For the Bible says, faith comes by hearing, and he heard and he believed. Yaaqoob 2:23. If you read on James 2:23, Waaqayyoottis amanee qajeelummaatti lakkaa'ame inni fira Waaqayyoo jedhamee waamameedha. Abraham believed to God and it was counted for him for righteousness, and he was called God's friend. Maal Waaqayyoo jedhamee? Fira Waaqayyoo jedhamee. He was called God's friend. Firummaan Abrahaam kan fooniif kan dhiigaan turre dhaga'uurraa isa dhufedha malee. Friendship was not biological friendship, but because of listening to him. Amane. He believed, Qajeelummaatti lakkaa'ame. and it was counted for him for Fira righteousness. Waaqayyoo jedhamee waamame. And he was called God's friend. Na dhaggeeffadhaa waan isinitti himaa. Listen to me, let me tell you this. Waaqayyoon dhaga'uu jechuun hiikisaan maali? What is the impression to mean listening to God? Waaqayyoon dhaga'uu jechuun hiikisaa abboomamuudha. The meaning is being obedient. ከእግዚአብሔር ጋር ያለነውን ግንኙነት ማጠናከር የምችለው እግዚአብሔርን ስንሰማ ነው። To strengthen our fellowship with God, nama simbira jiruun waaqayyoon dhaga'uu jechuun abboomamuudha jedhaani. obeying him. Mee macaafa qulqulluu keessaa xiqsii 2-3 isinii kenna. Let me give you a Bible verse. Jalqabame Abrahaamiin isiniif kenna. Let me give you Abraham as an example. Waaqayyo jalqaba Abrahaamiin dhufee seera uumamaa qonnaa 11:2 gaafa dubbiftan. In Genesis chapter number 11 and chapter 12, God said to Abraham, Yaa Abrahaam jedheen Abraham, fira kee keessaa lammii kee keessaa bahii gara biyya si agarsiisu dhaqeedhe. come out of your families, your friends, and go to the land I am going to show you. Tolee jedhe. And Abraham obeyed him. Waaqayyoon dhaga'eera amma maal kan jedhu? He heard. Bahi kan jedhu. He had an instruction to leave his family. Waaqayyoon dhaga'uuf mul'isuudhaaf maal gochuu qaba ree? So to show that he is hearing, Bahuu qaba. he have to leave. Biyya Taaraan keessaa bahuu qaba. He have to leave Haran. Hin bahi Abrahaam. He went out Gara biyya Waaqayyo isa agarsiisuu dhaqe. to the land God has showed him. Waaqayyoon dhaga'eera moo dhageenye? Have he heard or Isa not? dhaga'e maaliin raawwate dhaqee? But he did what? Abboomamuudhaan. He confirmed it. Jechi Waaqayyoon dhaga'uu jedhu abboomamuu jechuudha hiikisaa. He is listening through his obedience. That is why I am saying, Dhaqaa fudhadhaa laala. Uumama 22. let you see Genesis 22. Uumama 22. Genesis 22. Yaa Abrahaam jedhe Waaqayyo. God said to Abraham, Tokkicha mucaa kana qabdu fudhadhu gaara Mooriyaatti ol bayeedhe. go to Mount Moriah and sacrifice this you only. Andanyaan ልጅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ተራራ ውጣ. This only begotten son. ይህ ሞሪያ ተራራ ለምንድን ነው የሚሄደው?
Why ለንግድ ነው? was he went? ለቪዚት ነው? Why was he went to Mount Moriah? አብርሃም waaqayyoon dhaga'ee mucaa isaa fudhatee arreetti qoraanfee gaara mooriyaatti. But Abraham took his slaves, the firewood, mooriyaa ga'e dhaqee. and went up on Mount Moriah. waaqayyo akkanattiin jedhe mucaa kee aarsaa godhe naa dhiyeessi jedhe. And God said to him, sacrifice your only begotten son for me. Abrahaam waaqayyoon dhagaa waan ta'eef tokkicha mucaa isaa aarsaa gochuuf kaanaan dhiisi akkati na jaallattuuf akkati na dhageessu argeera. mucaa kee irraa billaa kaasi oolaan aarsaa kunooti jedhe waaqayyo. When Abraham was about to sacrifice his son, God said to him, now I knew that you listen to me. Here is the lamb for the sacrifice. waaqayyoon dhaga'uu jechuun abboomamuudha. So listening to God is to mean obedience. Abrahaam abbaan amantii keenya hafuuraan fooniin kan eebba fidee lafaaf fayyina kan ta'e nuyyuu sanyii isaa kan taane eebbi sun kan dhufe karaan fayyinaa sun kan dhufe iddi sun kan argame dhaga'uuf abboomamuu keessaa dhufe sun. Even the secret of blessing of Abraham, our forefather in faith, is through his obedience. walitti dhufeenya si waaqayyoo wajjin qabdan The fellowship you had with God kan inni cimuu danda'u can be strengthened gaafa dhageessaniif when you listen to him isa dhageessan immoo gaafa hojiirra oolchitan. and when you apply whatever you have heard. Yaaqoob 1:22. Let you read from James 1:22. dhageessuu duwwaan ta'inaa gootuu dubbichaa taa. For the Bible says, don't be only the listener, but doer of the word. dhaga'uu duwwaadhaan of hin gowwoomsinaa gootuu dubbichaa taa. Deceive not yourself by just listening, but do the word. gootuu dubbichaa taa. Be the doer of the word. namoonni baay'een Many people waldaa keessa jiru. being in the church, miseensa waldaati. members, garuu waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabuun ni jedhu gaaffiidha. but their fellowship with God is under question. miseensa waldaa caala miseensa gooftaatuu taatanii caala. It is better to be miseensa waldaa caalatuu qaama gooftaa taatanii baay'ee gaariidha. the body of Jesus Christ than being the member of church. fira waldaa caalatuu fira yesuus taatanii baay'ee gaariidha. It's better to be the friend of Jesus than the friend of church. kun kan dhufuu danda'u waaqayyoon dhaga'u isa dhagaan immoo hojiirra oolchuu. And this friendship with Jesus will be developed through listening to him and doing whatever you have heard. mee waan an dubbadhu kana sagalee xuruutti isinii mirkaneessu tokko isinii dubbisa. Maatiyoos 21:28. Let I give you Matthew 21 from verse 28. Maatiyoos 21:28. Matthew 21:28. mee namni dubbachuu danda'u sagalee isaa ol fuudhee na duukaa dubbatu. yesuus amma immoo waa'ee isa ani isinitti himuuf jedhu kanaa maal yaaddu? namni ilmaan lama qabu tokko ture. innis ilmaa isaa isa tokko bira dhaqee yaa ilma koo dhaqiitii har'aa dhaaba waynii keessaa hojjedhu jedheen. eewutu namicha ilmaan lama qabu tokkotu isa tokkoon dhaqee yaa ilma koo har'a dhaqii dhaaba waynii keessaa maal naa godhe naa hojjedhu ልጄ ሆይ ሂድና በወይን አትክልት ቦታ ስራልኝ። አባቱ ነው የሚለው አባሳ ጀዳ ዴቢ ሙጫ ዳጋ ኢልሚሳሱን ሞ አኖነቁ ጀዴ ዴቢሴፍ ማልንተው ኤርጋሲ ገሩ ጋቤ ዳቄ ኤው እንስለና ቆደሱን ሙጫ ሰለማፋ ዳጋ ነምቼ ኤርጋሲ ኢልማሳሳ ከምብራ ዳቄ ኢሱማ ኢልማሳ ተኮት ዱበቴ ኢትሂሜ እንሞ tolee yaa abbayyee koo jedhee garuu hin dhagne. siifan dhaqaa jedhe garuu maal hin taane hin dhagne. hin naqu jedhee hin naqe. waan gooftaan jedhe dhagaa. isaan lamman sana keessaa isa kamti inni jaalala abbaasaa godhee jedhe. jarri immoo isa duraati jedhanii deebisan. yemmus yesuus an dhuguman isinitti himaa warra jallisanii qaraxa fuudhanii fi gaallamoota isin dura mootummaa waaqayyootti hin galu. ani isinittan himaa warri qaraxxuu fuudhaniif gaallamootaan isin dura mootummaa waaqayyootti hin galu. maaliif? jarri dhufanii dhagaanii hojiirra oolchuu isin warri ittiin wal bartan garuu hojiirra oolchitan jechuu isaati gooftaan. But what do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Then he came to the second son.
and said, likewise. And he answered and said, I go, sir, but he did not go. Which of these two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them again, truly I say to you that tax collectors and the harlot entered into the kingdom of God before you. Assume you have children. Maybe they are 5 or 6. Which one of them do you like most? Which one of them? Those who obey you. Those who obey you. Closely. They have a close relationship with them than others. Jesus fakkeenya kanaan barsiise. And Jesus taught them with this parable. Ilma isa tokkoon dhaqee hojjedhonnaan ishiin annaqaa garuu immoo dhaqee maal hin goone hin hojjenne. A father gave an instruction to his son and he said, okay, but didn't achieve it. Inni tokko immoo hin naqu jedhee mormee bahe garuu gaabbeetti dhagaamnaan dhaqee hojjete. One refused first but later regretted and went to go. Fuula waaqayyootti kan gatii qabu warra sagalicha dhagaanitu hin taane warra hojiirra oolchanidha. For those who will receive the reward are the doer of the word. Dhaga'uu jechuun immoo hojiidhaan agarsiisuudha maal ta'u abboomamu. So listening will be seen through your obedience. Mucaan inni abboomame kun fedha abbaasaa jaalala abbaasaa raawwate. Isaan kana keessaa isa kamtu jaalala abbaasaa raawwatee gooftaan. And the Lord Jesus asked, among these two sons who have abbaasaa biratti iddoo qaba mucaan kun. Done the will of his father. Namoonni baay'een gooftaan barbaadu. Many are looking after God. Hin kadhattu. Many are praying. Garuu sanni jedhe immoo raawwattan. But you are not doing his instruction. Isan jedhe yoo gootan isin firoota koote mitiire gooftaan. For Jesus has said, if you do my commandments, you are my friends. Yesus tu gaaf tokko barsiisaa jira. One day Jesus was teaching to mass. Itunni barsiisaa jiru obbolaansaaf haati isaa dhufan. Indeed, his mother and his friends came. Bartuunni tokko dhufe yaa gooftaa haatiif obbolaan kee bakkee dhaabbatanii si eegaa jiruuti gadi bahi dubbisi jedheen. One of his disciples came to Jesus and said, your brothers and your mother are waiting you outside. Yesus akkas jedhe. And Jesus said to him, warri jaalala waaqayyoo dhagaanii raawwatan hundinuu haadha kooti obbolaan kooti. my brothers and my mother are those who are listening to the word and those who are achieving my commandments. Eeyo kada dhagaayiru. Who is listening to me? Warri jaalala koo raawwatan maal kooti? Haadha kooti obbolaan kooti. Those who will do my commandments are my friends and my mother too. Ergaansinii qabaar. This is a good news for you today. Waldaa keessa ooltanii orma taatanii galinaaf fira gooftaan mucaasa sirrii sana akka taataniif michuu dhugaa akka taataniif walitti dhufeenya sin gooftaa wajjin qabu akka ijaaramuuf dhagaa isa dhageessan immoo jirra oolchaa maqaa Yesuusiitiin. May you do the word of God. You are listening to be his good intimate friend. Abrahamiin kan fira godhe kanuma wanta biraamiti. Relative. This is what makes Abraham to be his friend. Abraham waaqayyootti amane inna gahe sadaqee hojiirra raawwate fira waaqayyoo jedhamee waamame. Abraham believed to God and it was counted for him as a righteousness and he was called God's friend. Lama. The second, walitti dhufeenya nu waaqayyoo wajjin qabu attamiin cimuu danda'a. to strengthen our fellowship with God, waaqayyoon jaallachuudha. we have to love God. Mee waan sinitti hima. Let me tell you this. Fira gidduus Be it among relatives hiriyaa gaarii sin qabdan yookaan michuu gaarii gidduus or within your friends, kan walitti dhumaan what will intimate you? Jaalala. What will bind you together? jaalalli hidhaa nagaati. For love is binder. Fiqiriya salaam mattasaasariyaano. It's a binder. Jaalalli hidhaa nagaati. It is a peaceful binder. Lafa jaalalli jirutti firummaan dhugaan jira. Lafa jaalalli dhugaan jirutti hiriyyummaan dhugaanis jira. Where there is love, there is a genuine relativeness. There is a genuine friendship. Lafa maaltu jirutti jaalalli dhugaan jirutti. Where there is a genuine love, there is a genuine friendship. Waan sin gaafadha. Let me ask you something. Isintu waaqayyoon jaallate immoo waaqayyotu sin jaallate? Did God love you or you loved him? Akka jedhu ergaa Yohaannis duraa 4:10. In the 1 John 4:10, the Bible says, Nuyi waaqayyoon hin jaallanne waaqayyotu nu jaallate. we didn't love God, but he loved us.
Waan nu jaallatuuf lubbuu isaa dabarsee nuu kenne jaalala jechuun isa kanadha. Isa kamiin dabarsanii of kennu firoota ofiitiif lubbuu ofii kennu irra kan caalu jaalalli jiraaree jedhe Gooftaan. Says this is the real love. It is not that we loved God, but that he loved and sent his son as sacrifice to take away all our sin. Jaalallo jinsaan mul'atu taanaan du'aadha. So love without an action is a dead love. Jaalalli dhugaan jiraachuusaa kan ittiin beennu yoo jiidhaan mul'atedha. The love without an action is a fake love. Namoonni baay'een siin du'aa jedhu namaan. Many may say, I will die for you. Nsobo maalamaadu. They are lying. Sobo dhugaan jedhan sobo'ee. They are lying, really. Kan du'a gara sitti nu jaallate isa duwwaadha. Only Jesus has loved us beyond this. Eewun amma safraadhi isaa mucaanuma keessan baay'ee jaallattan ammatu duuti dhufee simmoo mucaa keen fudhadhaa jedhee as ilaaltanii achi ilaaltaniitu. Dhugaan isiniin jedhamu. Dhugaa jaalalli namaa soba. Jaalala dhugaa isarraa argine. Jaalala jechuun isa kana lubbuu ofii firootaaf dabarsanii kennu. That is what the true love is. The true love is sacrificing one's soul to others. Isa kana jaalalli. This is the real love. Egamma waaqayyoo sin jaalladha namiti gaafa kadhannus gaafa faarfannus sin jaalladha jenna. Are we not singing to God saying, oh God, I love you? Yesuus akkas jedhe. But Jesus has said, Yohannis 14:15. if you read John's Gospel 14, number 15, Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommii koo in eegdu bakka salphaadha. this is a very simple instruction. He said, you are my friend if you do whatever I command you to do. Yoo na jaallattan maal koo eegdu abboommota koo eegdu. If you love me, you will keep my commandments. Jechi dhaga'uu jedhu hiikisaa abboomamuudha. That is why the meaning of listening Hiiki jaalalaa immoo eeguudha. is obedience, and the meaning of love is to keep. Ergaa Yohannis duraa 5:3. In 1 John 5:3, Mee nan dubbisa. let me read that verse for you. Mee namni tokko na duuka dubbadhaa. Waaqayyoo jaallachuu jechuun abboommota isaa eeguudha. Abboommiin isaa kun immoo ba'aa ulfaatoo miti. Dhageessanii waaqayyoon jaallachuun jechuun maal gochuudha? Abboommota isaa eeguudha. Says loving God means keeping his commandment, and really that isn't difficult. Abboommiin isaa kun immoo ba'aa ulfaatoo miti. It is not difficult. Ba'aa ulfuunee baannu miti. His commandments are not a huge Waaqayyoon jaallachuu jechuun burden, but to love him seera isaa eeguu. is just keeping Abboommii isaa raawwachuu. his commandment and the statutes. Egaa namni sin jaallatu. So if you love Egaa somebody, namni sin dhaga'u. if somebody listens Egaa to nama you, sin dhageessan. if you are listening to Egaa nama somebody, sin jaallattan. if you are loving somebody, Walitti dhufeenyi isaa attam cimaree. how intimate are you Attam ijaaramaree. with each other? Yesuus akkas jedhe. So Jesus said, Kan na jaallatu dhugumaan jedhe. whosoever loves me Abboommii koo eega jedhe. will keep my commandments. Aniif abbaan koo hin dhufna iddoo jireenyaa isa bira godhannaa jedhe. I and my Father will come to him and abide in him. Yohannis 14:23. John's Gospel chapter number 14 from verse 23. Mee namni tokko na duuka dubbisaa. Read this with me. Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo raawwata. Abbaan koo immoo isa jaallata. Nus isa bira dhufna. Iddoo jireenyaa isa bira godhannaa. Ameen. Gaafa sana barbaaduu fagoonnatu iddoo jireenyaa godhachuu si bira dhufa Yesuus ofiisaa. Says, Wow. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Gaafa sana Yesuusin fagoodhaan barbaaddanii. You will never look Jesus from outside that day. Suma biraan dhufa iddoo jireenyaa si biratti maal godhaa ijaarradhaa. Jesus is saying, that day I will come and make my Maqaa home. gooftaa Yesuusin dhugaa kan akkasin hubachuu dandeessaniif ija keessan irraa qola cubbuu kaaseera dhiiga olichaatiin. May that for skin of sin Hafuura be sin jaamsee ongee hafuuraa caamsaa hafuuraan sin dhahe kana sin irraa kaaseera dhiiga olichaatiin. removed. Kaaseera sirraati. Your inside. Kaaseera sirraati. May it be removed of your inside. To Dhugaan kun understand. sii galuu qaba. You have to understand this truth.
Siifu qaba dhugaan kun. You have to understand it. Kan na jaallatu yoo jiraate. Whosoever loves me, Abboommota koo raawwata. he will keep my commandments. Nama abboommi koo raawwatu immoo abbaan koo jaallata. And my Father also loved him if he keeps. Aniif abbaan koo dhufne iddoo jireenyaa isa bira godhanna. And I and my Father will come to him and make our home with him. Amen. Amen. Gaafas raajiin barbaaddu, gaafas paastoriin barbaaddu, abbaa wangeelaan barbaaddu. No need of wondering for the prophecy, for the prophet, or for the evangelist that day. Yesus mana isaa si biratti ijaarratee si bira jiraata. Manichi immoo sidha si keessa jiraata jechuudha. For that day, Jesus by himself will live in you, making his home with you. Isa kana gaa walitti dhufeenya jiru ijaaruun dhiheena'u relation gambaat. This is how to develop the relationship. Maal gochuudhaaf? Yesus mana isaa nu biratti akka ijaarratu, nu keessa akka jiraatu isa kana. Yeroo kam? Yeroo isa dhageenyu. Yeroo isa dhageenye hojiirra oolchine abboomamu. Yeroo isa jaallannu, yeroo abboommota isaa eegnu, yeroo seera isaa raawwannu. Hin dhufa gaafa sana. Iddoo jireenyaa nu bira godhata. Mana isaa nu godhata. Qodaa isaa si godhata. Afaan isaa si godhata. Harka isaa si godhata. Miilla isaa si godhata. Humna dhiiga walichaan kun sirratti haa ta'u. When you listen to him, he will come to your house and make his inhabitation with you. Saa'oliin hin tuffate Waaqayyo. God rejected King Saul. Maaliif? Why? Dhaga'uu dadhabeennaan. Because of his failure to listen. Waaqayyoon dhaga'uun aarsaa caalaatti akka fudhatamu. Saamu'eel isa duraa 15:22 gaafa dubbiftan Waaqayyoon dhaga'uun aarsaa dhiyeessuurra abboomamuun moora korbeessa hoolaa dhiyeessuurra caala. For God is saying in 1 Samuel chapter 15 from verse 22, Samuel said, better is obedience than sacrifice of the fat ram. Walittan sinii qaba. Let me summarize. Orommaa gaarii michummaa gaarii cimsuuf. To strengthen good friendship with God, Michuu keenya isa dhugaa isa nu du'e. with our genuine friend who died for us, Fira dhugaa isa lubbuu isaa nuu kenne. who has given us his soul for us, Isa nuu dhiige isa nuu du'e fira dhugaa. who has shedded his blood Isa wajjin walitti dhufeenya gaarii ijaaruudhaaf to build our good fellowship with him. tokko isa dhaga'u. The first, you have to listen to him. Dhaga'uu jechuun immoo abboomamuudhaan. And listening is obedience. Lama isa jaallachuu. And the second is through Jaallachuu jechuun seerota isaa eeguudhaan. loving him, and loving him is keeping his Yeroo commandments. kana hin dhufaa. At that time he will come Iddoo jireenyaa si bira godhata. and he will make his living home with you. Humna dhiiga walichaan dubbii isin dhageessan kun garaa laphee keessanii keessatti isiniif kan eebbifame haa ta'u. May this word of God you have heard be blessed in your Thank heart. you, thank you, thank you, thank you. Galatoomaa. Dhaabbadhaa daqiiqaa lama isinii kadhadha sagalee kanarratti. Let you be on your feet as we will pray upon this. Harka bitaa laphee irra kaa'a. Put your left hand over your chest as you stand Harka mirgaa ol fuudha. and lift up your right hand. Mee dubbiin kun yoo isinitti bu'eera ta'e. If you were touched of this word, Anaaf si gidduu kan jiru walitti dhufeenyi. say to the Lord, Lord, the intimacy or our friendship, Kadhata kana mee ija walirra buusana duuka. Yaa gooftaa. oh Lord, Ani siif orma miti. I am not strange for you, Mucaa kee na godhatteetta. for you have made me your son, Horma miti fira naan jetteetta. for you have called me not strange, but Walitti dhufeenya si wajjin qabu. friend, Kan laafee. Kan dadhabee. Si dhaga'uuf. Abboomamuu dadhabuudhaan. Si jaallachuuf. Seerota kee eeguu dadhabuudhaan. Hidhaan nagaanaaf si gidduudhaan laafee. Hidhaan jaalalaa dadhabee. Ganama kana naaf haara'u. Natti araarami. Fuula kee naa deebisi. Siif orma ta'ee jiraachuun barbaadu. Miiltoo koo du'a garasii. Si wajjin walitti dhufeenya sirrii uummachuun barbaada. Na gargaari. Dubbadhaa mee daqiiqaa lama kadhadhaa Waaqayyoon. Pray.
Now pray to the Lord, saying to the Lord, oh Lord, I want to strengthen my fellowship with you. For you have been my helper, and you have not called me strange. For you have said to me, you are my sons. As you have called me that you are my sons, I want to strengthen my sonship fellowship with you. Have a favor to me, have a mercy to me, and may you have a mercy on my life from this time. Pray, 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 pray. Aliu, karada. Wama gofta. Call the Lord upon your life now. Kante gara wadaajinnetin unatanya lijinnetin maftar iፈልጋለሁ የላላ የደከመ አንተን ያለ መስማት ላንተ ያለ መታዘዝ ፍቅሬ የቀዘቀዘ ትእዛዝን ያለ መጠበቅ ማረኛውን ይታደስ የልጅነቴ ኪዳን. Say to the Lord again, saying, oh Lord, my fellowship is weakened because of my failure to listen to you. haaraa kakummucummaa koo jollummaa jedha haasaa. Say to the Lord again, oh Lord, renew my covenant. Pray, 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 pray. Aliu. Karada. Say to the Lord, oh Lord, renew my early covenant, the covenant of sonship that I weakened because of my disobedience, because of my failure to listen to you. Have a mercy and give me a favor from this time on. Keep praying to the Lord. Randalaba sandalaba kondalaba haya. Radialaba sakrandi alabos atardia. Declare alabos sakrandi alalabos. Umnat iga olichan sifan karadam. I will pray for you by the power in the blood of the Lamb. Hormataten time. May you never remain strange. Michuke duagarasi wajwalin nabin. May you never miss your genuine friend beyond days. Sif waaqayyoon gidduu kan jiru jaalala dhugaa sana ganama kan haaresseera. May that genuine love between you and your God haaresseera humna dhiiga walichaatiin. be renewed. Wanta timichuu kee wajjin akka wal dhabdu si godhe. Whatever hinders your dhaga'uu dadhabuu love, abboomamuu dadhabuu jaallachuu dadhabuu. that hindrance of disobedience, akka tisan jaallalle jaalala gooftaa si keessaa ukkaamsee jaalala biraatiin inni si moo'e. whatever blocked your love, jaalala biyya lafaa jaalala oriin. that love of money, love of the world, jaalala fooniin kan si qabe. that love of the flesh, waaqayyoon dhaga'uu caala foon akkati dhageessu seexan akkati dhageessu biyya lafaa akkati dhageessu sa godhe. whatever gives your attention to listen to your flesh, waaqayyoof abboomamuu caala foon keef akka abboomamtu. whatever lets you seexanaaf akka abboomamtu sa godhe sana. to obey Satan and your Arkasi flesh, baseera dhiiga walichaatiin. may you escape. Arkasi baseera. May you escape now. Arkasi baseera. 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 I take you out from the bondage now. Jaalala gooftaarraa kana fe jaalalli biraa si keessaa kan dhangala'aa ta'u. May any love of the flesh and Satan be poured down out of you. Inni jaalala gooftaa miidhee jaalala gooftaa uqqisee inni si keessatti Yesuusin uqqisee inni si keessatti dhageettii gooftaa uqqisee inni abboomamuu uqqisee foon akkasi caalu biyyi lafaa akkasi caalu haalli baraa akkasi caalu inni namummaa kee godhee miiltummaa gooftaati wajjin qabdu inni laaffisee inni fageessee harkaa si baasee ramna du'aa ka'u Yesuusitti. I let you to escape from the snare of the flesh that hinders the love of Christ you had, and may you receive a power. Lift up your right hand. Radi alabasa kradi alabasa tardia declare alabasa tardia rehalabasa krandi alabasa tardia declaria.
Declare, radi ala radi ari basakandia. Declare ala la bosantardia. Declare. Ganama kana kaase jamumma afra dudumma afura afuratti uqatanii iyyoomanii taa'u miltummaa gooftaati wajjin qabdu irrisee michuu biyya lafaa michuu foonii kas godhee ayyaana sirraa irrisee jireenya keetiin caamsa afuraatiin tamchiif kukkubbaadhaan diinni kan rukute geeriif waan isaan diinni kan dhaye waagi jireenya kee dhaye duumessa diinaa jireenya kee dhaye kaaseera sirraa dhiiga olichaatiin kaaseera sirraa Radiala bos sakradiala bas set radiala la bos haaraa ganama kana kaasi May you be renewed from this time on as I cancel that spirit of insect and the devouring insect from your life. By the power in the blood of the Lamb. May the spiritual magnet that is able to handle the fire, the fire of your love, locate you from this day. As I command it to locate you, may you receive it. Declare, radi alabas sakrandia, declare alabas santardia, riadalaba krandi alabos sakrandia, declare, radi alabos santardia, redalabos sakrandia, alabos senda, radi alabo, amaka sesirati, ajaje, riga ole chatin. I command to the energizing power. Locate, be energized. May you be renewed by the power in the blood of the Lamb. May the power of this word be fruitful. Amen. In your life by the power in the blood of the Lamb. Amen.